Ayyee ustaazi mee deebisaa abdiin ergemee akkam jetti abdiin oba'uu Masha danda'u Allah. laata hin jiru. Yoo waan danda'us taate ni ilaala. Inshallah. Hordoftoonni dhaggeeffattoonni gaafii obboleessi keenya Abdii Suleyman gama barreeffamaatiin nu dhaqqabsiise irratti qophaa'a. Qalama keessanis qopheeffadha. Qophaa'a isiniin jedha. Duraan Oromoon ilmaan 5 qabaa jedha. Oromoon ilmaan 5 qaba. Duraan dursee haati manaa Oromoodhaa maqaan ishii Ateetee jedhamti jedha. Ateetee ishii jedhamtu. Haati manaa Oromoodhaa maqaan ishii Ateetee jedhamti jedha. Mucattii ilmaan barreentu ilmaan Oromoodhaa eenyuu fi eenyu yoo jedhu bariitee takka, areeroo 2, doobiroo 3, booranaa 4, barreentu 5 akka kanatti deebii isaa gama kiyyatti ergee jira. Akkana abdii fayyaa argadhu jedhaani. Akkana kaleessa guyyaa kaleessa obboleeyyan teenna namni haga sadii gaafii tana paarsantii 50 deebisanii jiranii areeroo fi doobiroo deebisanii jiran maqaa haadhaatii fi maqaa bariitee deebisuu hin dandeenye. Kanaaf paarsantii 50 warri deebisan ka maqaa yaadadhu keessaa tokko Najiib Ofishaal ka jedhu paarsantii 50 deebisee ture. Akkasuma ka biraa tokkollee ni Kuush faamilii si'a waan akkasii paarsantii 50 deebisee jira. Akkasuma Kadiir Huseen YouTube ka jedhu tokko si'a sunilleen paarsantii 50 tokko yaalee jira. Irra deebi'aa jedhaaranii irra deebinaa anatu irra deebi'aa fi irra deebii ka irra isinii deebi'u obboleessa keenya barsiisaa keenya Oroo 360 irra isinii deebi'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee galatoomaa abdii kenna galatoomii jabaadhu ammas abdiin dhugaa rabbi gaafii gaaf duraallee isatu deebisee gaafa saniyyuu ammallee deebisuu tan ammallee deebisuu hin danda'a. Uummanni keenya haa qoratu jedhee jira. Abdii silaa madda silaa nuu hime baay'ee bareeda ture. Abdii amma argataa hin jirru madda yoo isin barreessee jiraate isin nu himtanii madda irraa argate. Madda naa barreessee hin jiru. Deebinaa deebise malee madda naaf hin barreessine yeroo biraa. Gaafiin akkana ture Arsiin Oromoon gaafiin akkana ture Oromoon ilmaan 5 qabaa. Ilmaan 5 keessaa ilmaan lamaan beekamu. Lamaan beekaman Booranaaf Bareettoo jedha. Sadeen hafan maqaan isaanii eenyu? Haati jara dhalte hoo maqaan isii eenyu jedha. Deebisaan akkuma obboleessi keenya deebisetti ilmaan tana ka dhalte haati Ateetee jedhamti. Ateetee qabattanii intalti isii dhalte ammootu Bariitee akkasuma areeroo doobiroo Booranaa fi Bareettoo irra isinii deebi'aa. Jaartiin Oromtichaa ilmaan isiin dhalte 5. 5 keessaa Bariitee, areeroo, doobiroo, Booranaa fi Bareettoo. Akka kanatti deebi'ee akkasii deebisaan isaa akkanaa. Gaafii keenya kan guyyaa 3 irra teenne kan guyyaa 3 irratti qoramne kan guyyaa 3 gaafachaa turre gaafii keenya namni nu deebise akkuma gaafii asiin duraa nu deebise. Arsiin ilmaan meeqa dhale? Arsiin haati manaa Arsii eenyu isa jedhurraa deebii keenya haala gaariidhaan nu deebi'e. Har'as Oromoon ilmaan meeqa dhale? Haati Oromoodhaa eenyu kan jedhu kan nu deebise. Obboleessa keenya Abdii Suleyman Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu. Ustaazii dhiifama waan tokko waan itti dabaluu fi qabu ture maddichi oduu kana qorannaa kana eessarraa akka ta'e isinii tuquu barbaada. Tokkoffaa maddii ragaa kana kitaaba sirna gadaa kallacha tokkummaa barreessaa Warqinaa Sooriitiin barraa'edha. Akkasumas kitaabileen biraa kitaaba icciitii gadaa Dr. Muhammad Kadiiriin barraa'ee akkasuma arsoomni qorsooma maxxansa lammaffaadha. Kanneen keessatti barbaadachuudha dandeettu
hayyoota teennaa warra kitaaba kana barreessan maanguddoo jala deemanii seenaa hagana fagoo tana nuu baasan galatoofachuu dhabuun ammootu dogoggora guddaadha ta'a. Warri amma boodas gaafilee isinii dhiheessinu hordoftanii deebisaa akka deebiftan gamanumaan isin yaadachiifna. Itti fufaa gaafii biraa isinii kenninee jimaata booda sanbata galgala sa'aatii 3:00 akka walitti deebinu abdii qaba. Nuti illee guyyaa tokko qofachuu feena waan ta'eef akkasitti itti nuuf fufaa Ustaaz Kiyya. Galatooma gaafii kenna kan nu deebise Abdii Suleyman Katara Qaanqeessoo yoo ta'u maddi irraa argate akkuma beekamu akkuma reef isin ibsan kanatti naaf qabattanii egaa yeroo hunda akkam namni tokko deebisa jettanii hunda keessan of hoyxanii akka gaafiitti dhufutti nu hirmaattan kabajaadhaan isin gaafadha obboleeyyan kiyya isaafis akka du'aa gootan Rabbiin beekumsa dabaluuf jecha abbaa maddaallee kan nu barreessee nu dhaqqabsiise waan kana soqee tabba bahee gaara bahee Rabbi umrii nu haa dheeressu bakka jirutti jireenya isaa gaarii Rabbi nu haa jiraachisu jettanii du'aa'iinaan akka bira dhaabbattan Dr. Muhammad keenya asirratti isinii gabaabadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gama gaafii itti aanutti isinii dabranii gara obboleessa keenya Usmaanitti isin dabarsa. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa barnoonni asirratti isinii dabru barnoota wal haa barruu uf haa barruudhaati. Akkuma yaadatamu gaafiin keenyaa ka'asiin dura deebi'ee jira. Gaafii deebi'ee chaanaalii Oroo 360 jalaa argattu warri gaafii jalaa dabree fi deebiin isin jalaa dabre yookaan deebisaa kanneen matatti qabachuu barbaadan gabaabsinee gaafii deebiillee ati jala isinii kenna kan guyyaa 3 ture jechuudha. Guyyaa har'aa ammootu gaafii amma isinii gaafadhu tana akka haga sanbata dhufuutti itti qophooftanii deebisaa kana deebiftan isin gaafadha. Gaafichi akkana jedha. Ayyee Oromoon ilmaan 5 dhale. Eegii 5 dhale Booranaaf Bareentu qofatu beekamuu ture. Har'a ammootu dubra 3 haarawatu gadi nutti bahe. Dubri 3 Bariitee, Areeroo fi Doobiroo. Dubri tun eessatti maa'iyaan? Eessatti heeru? Jarri hoo hin horre? Eessa geette jarri tun? Gaafiin qaba. Dubri tun 3 eessatti akka heerumte? Oromtichi eessatti akka heerumsiise sanyiin isaanii ammaan tana garamitti akka faca'ee jiru deebii kanan isinirraa barbaada sanbata dhufu jechuudha. Galatoomaa hordoftoonni keenya ummanni keenya akkana nu jala teettanii nu hordoftan wallahi waan jennee isin galatoofan qabnu namni eenyummaan isaa itti mi'aayuun akkana eenyummaa ofiitiif dhukkubsachuun akkana ammoo akka haga waan kana isin kaasutti jirru akka namuu waa barbaadutti jiru namuu waa olii gaggaragalchutti jiru hubachutti jirra. San qofa osoo hin taane seenaan Oromoo googil gubbaa barbaadameen argamu maanguddoota barbaada hayyoota seenaa barbaada yoo guddatte kitaabilee seenaa Oromoo ka ilmaan Oromootiin barraa'e ka quuqamtoota Oromoo ilmaan Oromoo hayyoota Oromootiin barraa'e barbaada yookaaniiti warra kaabaattu seenaa keenya nu barreesseera yookaan jettan taate dogoggora guddaa warri kaabaa seenaa keessan isinii barreessuu osoo hin taane isinii balleesse kan akkasi qabadhaa seenaa keenya haga danda'ame warri maanguddoo jala taa'ee baadiyyaa keessa deemee maanguddoota dubbisee hawwota dubbisee abboota dubbisee Oromoo seenaa isaanii haga danda'an takka baase horatee nu biraan gahaa turellee irraa barannellee akka Dr. Muhammad Kadir Amir namoonni hedduun namoonni akka Dr. Profeesar Muhammad Hassan akkasumas Profeesar Abbas Haji namoonni baay'een seenaa Oromoo kana keessatti yeroo garaagaraatti miidhaa Oromoo irra gahee warroonni barreessuudhaan beekaman namoonni akka Profeesar Abbas Hajiitii fi Profeesar Muhammad Hassan faan seenaalee Oromoo hedduu gara addunyaa tanaan gahanii jiran keessattuu afaanillee addunyaan dhageettuun warri barreessaa ture. Isaanii kitaabilee uummata kanaa haa dubbifnu namoonni barreessan hedduudha seenaa Oromoo. Gariin magaalama keessa taa'ee waan dhagaheen barreessa. Gariin gadi bahee
dhugaa maanguddoo akka Qur'aana Rabbiitti seenaa Oromoo haffaztee haasofturraa barreessa. Gariin kabarree kitaaba barraa'ee jaarraa meeqa lafa jiru. Afaan yookiin Oromoo nuun beenneen warra barreesse afaan Arabaatiin barraa'e. Qoratamaa barraayaa akka ture namoota Oromoo, hayyoota Oromoo, maanguddoota Oromoo. Fatul Habashaa kan jedhamu. Fatul Habashaa kan jedhamu fa'aa qorachuulee dubbisuu namoonni akkasitti dubbisuu dandeettan. Akkuma obboleessi keenya gadaa chaalenjii duratti nu kaase sheekonni kennas Fatul Habashaa kana fatwaa gootanii nu hiittanii akka gara afaan Oromootti dhalootaaf deebiftan asumaan mataa keessan gubbaa